jaarsanyiin gara warra jettana dhageeffadhaa haga dhumaa viidiyoo tana sheer godhaa. Gaafa kaleessa bosona seenus fedha isaa bosona seene. Gaafa har'a galus fedhuma isaa hudduura isaa gale. Galee hoo akka leencaatti hin galle gartee akka hantuutaatti gale malee. Mee viidiyoo sana irra deebi'aa dhageeffadhallee ilaala. Maaltu carqii matatti isa marachuu geessise gartee maaltu imaamata matatti isa marachuu geesse. Akka dhiiraatti kosarti'ee taa'ee hin haasa'u. Uffata gartee fakkeenyaaf meeshaa waraanaallee dhufuu baatu meeshaa waraanaallee dhiisee uffata gartee adii uffatee yoo dhufellee rifeensa isaa gad dhiiseeti kosatti jedhee qoma dhawatee taa'ee maal hin haasin akka hantuutaatti maaltu lafa jalaan haasisiise. Moo ifa itti kana gartee bara dheeraa gartee dukkana keessa turaniiti haasawa gartee ifa dheeraa ifa kana keessatti illee haasawuun hin taaneef ana kanatti fakkaatutti ifa kana keessatti haasawuu irra silaa osoo ifa irraa dhaamsanii achi keessatti haasanii irra wayyaa natti fakkaate. Maaliif yoo jettani bara dheeraa dukkana keessa ture ifa hagana gosa takka argellee hin beeku. Kanaaf akka hantuutaatti carqii matarra maratee mataa gad jedhee haasawaa jechuudha. Nama ajaa'ibaa bara. An gaafa dheengadda dura argu jalqaba gaafa argu san viidiyoo sana hoggaan jalqaba dheengadda argu Fayyisaa Leellisaa gartee carqii matarra maranii fidanii jeetini viidiyoo sana qajeelatti lamaan bira deemu. Edaanuu isa kanatu akka hantuutaa ta'ee dhufe jechuudha.